Aboo mee gartee namuutu leenca adurree hantuuta waan qabdan qamalee waan qabdan naa kana jedhan kannu. Yoon arra amma immoo deebi'ee abbichi deebi'ee ammas immoo gara amantaa asitti gaafa deebi'u amma immoo warra immoo dheengaddamu hundumtu jala taa'e. Akkas naggadaa bar naggada taate wanti isin laa ilaaha illallah maalaa jedhu re naggada wanti aqli ummani sooshaal miidiyaa keessa gariin naggadaaf deemu jira. Gartee naggadaaf deemu jira. Gariin waan barse jedhee gariin kaayyoodhaan dhufee gariin akkaawuntiis qopheeffatee wohuma gartee abamuma taraan jiraatu jiroosaa itti jiraatu malee irran kaayyan inni. Hojiin isaa kanuma hanqabu maal godharee biyya lafaarra. Bilaashin namni waatte kannaa miti. Gartee Allah malee waaqni hin jiru jedha. Guyyaa kan dhufee Yesuus gooftaadha jedha ammas. Dogoggoreen jedhe dheengaddaa. Naan dogoggoree. Ana hin dhagoomsine takkaan sagannee jedha waldaa waan ni dhufee gaafaan achi jiru sani naaf hin gale waan naaf hin galiin lallabuu ture jedhe. Hin beeku dhugaa miti. Ari'uudha ture gaafa inni gara lamaan deemu achis gaafa inni deebi'u machi ari'uudha deemedhani. Annaan keenya hin simata cibcabaa baay'isa. Darraan nama kanaa bakka lama qofa. Takka Amaanuweel geessu takka Qilintoo geessu. Dhugaadha. Akkasii. Oduma as keessa ta'een akkana nu amattani yaa Rabbi. Miti ati nagaa ati manzaraan. Ani kan jedhu arabee shaadaa qabadha jetteedhaan amma gad darbanii. Eenyu siin? Eenyu? Arabee shaadaa qabadha jetteedhaan abbaan caaliif ofirraa gad darban. Hin qabsiifnu. Mee qabsiisa? Eenyu si qabsiisa? Ani viidiyoo isaa akkasitti wanta kolfiin qabu. Ati qabsiisa? Adaa namni amantaa keessaa nama baasuuf giddii jira jedhe. Maal jette? Yeroo meeqa kiristaanaa dhuftee achi hin qabsiisina yoo dhuguma amantii barbaadde Ara kiristaanonni illee jedhanii bari lammata dhufnaan hin barbaadnu jedhanii. No, achitti amantii islaamaa arrabsitee arraas gama dhuftee kiristaana kaleerraa eegarte arrabsoo wohuma jechuun wayiif deemu jiran. Se ummata yaa isin kabira dhaqo ati qabsiisi ta'a. Ani gaafa dhuftee mabraa. Ani maal qabsiisa urgaqanii isin naalloltaniiti biloo guljalaa godheedha. Warra gartee darsoo mal seetummaan shaadaa qabsiisu. Atummaan qabsiisin jedha akka beektutti. Awwaani maal qabsiisa isii kiristaanomte qabsiisi amma gara islaamaa qabsiisuuf dizaayin jedha jechuun gartee ogummaa dizaayina akkaataa itti hodha faashinii wanta hodhatina Oromoo amantiillee qabatu uffata qullaa nutti hin deebina jaldeessinuu bara kana hudduusaa gartee wayaa itti uffisaa jiran bineensattuu amma sareewu uffadhaa wayaa qullaa hin deemina waaqayyoon uffadhaa jedhe uffata bareedaa uffadhaa ka isin shaffanu ka qaama keessan shaffanu bareedaa laal muuza tokko ka karaarra namuu qaqqabatuu fi qaqqabatee fi kan gartee titichee kanatti bookeen biimbee waan hundirra deemuu fi kan waan itti akkan tu'e feestaala mikaa keessa jiru kam jaalattee isin jedhan kan feestaala keessa jiru sani. Dubartii teenyaaf shaffana gartee qaamni keessan kun birrii caala waa hunda caala rabbi isinii kanne nama tokkoof kannetan bareedaa tokkoof waliigallee hundi ka dhufu dubartii 50 karaarra deemte 50 ni hawwita malee teetii miti 50 takkuma teeti waliigallee. Ustaasa si'a tokkomee ummata kana laale garuu gimmaan garri caalu na jaalatu garri cinaan na arrabsu narraa dhogga. Utubaa laaguma dhiitan qaba guma dhiisan qabu. Gubbaarra taa'u warra gartee gubbaa jiru kanarraa yoo si dubbatee naan danda'e warra jalaan dandeenyu jarana. Warra jalaan dandeenyu. Yoo mana dhiisan jedhee baritti ma kolfaa. Yoo mana arrabsani. Gaafa si dhiisan siimu. Gaafa duutee usin dhiisan. Dhugama. Wayne gude. Waa jalaa godhe moo waa jalaa hate moo nama qulqulluu nagahan jiru tokko akkamiin namni akkana arrabsa dhugaa. Ara waaqayyo dhiifansa sinii haa godhu. Amma rabbi sinii haa laaffisu jarana waa dubbisa waa baradha dalagadha waa dubbisa boqonnaa takka qabattee na bira hin dhufin. Ani wangeelan kan danda'u baateen kan danda'u dubbisee tan kan beeku san daga bakka hin beekne nama sheek ustaad warra tanarra beekuun gaafan. Ati boqonnaa takka qabattee Ingilishii hin beektu afaan Oromoo dubbisuu hin dandeessu. Qabatteen dhufin na bira waa'ee nabi Muhammad hin beektu kitaaba tokko qaraatee mee dubbistee hin beektu. Wooma takka argite waan takkitti saniin yoo deemte waan biraa sitti as ba'a. Ablee lukkuun jedhan daaqoon lukkuu ofii lafa osoo qottu ablee fi hin qaltu baastee jiran gaafa waan takka qabatte hin qabamta.
يا واقعي أنا ملك سيسكا يا واقعي أنا تركي قبل ليس خايجونا مكا كيو جتونا كشيء خرو بيجر كيو ساتان إيجا بينا ما تيجينا وان نمني سكن وان نمني في دي وان سان قرادة تندرا وانجيلا كيسا كنا جرايو نانجان بكنا يمي تاكيل عليه دبسيتين أفهم براتين إنجلي فانتاتوس أرمي فانتاتوس أفهم بيقول لالتين وان نكون كنا جريجا فيدا أكرم الله فقط نتن في دينا كنا بيجلا فاديما بيزي تاتا نمني اسمرت وندي للبا في برسيسا في أستاذان تايت ركّت يوم دي سرّا وان دندي سمالة اتفين تنكن أكو بلسخ نما دكتورا أنجل هجي سافرته ويا هدو كنا درجة ما ينيو ويا هدو تبع يو تكنن دوبرت متك ديرة تك ويا هدو تبع تجرتي مه حركة باسا مه نانغا فردا مه هباسو مه تكو هدو تشو جاكيت هدو دو جاري ماشين ماكينة سافي تكنن مه هدو تنجرا بيتي هدو تا ويا قدوس في دني وقوم هبر وان جب دوبر كنا نوما نياتا قد تشوم بين فجر نياتا نياتا أي نمبر 1 لكوفتا قرر أرجما إنهم بزروزا في مال جتاني أسير خنا هوندا نياتا قد تشوم بيو بيتشوم على طلبة تشوم على ساندويتش يا محمد فين ساندويتش جرا ساندويتش مردنا ده قد تشوم هركة خيتي وان قد تو طللا نياتا بريدا نمني ويا قد تشوم بين نخيسو غوتو ده ربي سني هذا في عايشة السلام عليكم بري رفتان إيه ولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ كم نجاجرتو؟ نجار الحمد لله تيم من دبّت توتو لا بتنجر الحمد لله دبّنا مش عارف إن صديرة إحنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا جرّي بركة تساوي الديبنة أكم نجاح يا درجة كيسي درجة كيسي كسا ديمة سوشيال ميديا راخرة تنا ما الربسة الجريدة دلقتها كانوا يجي كانتين قدرنا نجري قافسي أمانتي فرق من دلقيت من جروي سبب دلقتها نام بيتنا توفيت لك أنا نموت. أستاذ فيديو بنمو نتيس أكساسنك من بنين هذا نحي عشان اسبنو من بيخامي بيتي راتب جريت أرجيجي زمانا خنا برنامج أنا Rifeensa duwwaan jira kanaafan viidiyoon banne gaafa ni shaffanadhee dhufeen banaa mana keessan gaafama. maal waya mata shafanattu mana keessan jirtu yellam maal misira buree gube wayaan qabu na jett booda wayaa qaamarra uffatanuu qabu jechuu deemu taati wallahi rakkisa Amma keessatti as rifeensa duwwaatti as bunnaadhaan jedhanii on Eti waya mega abda bo ufata mega waan tin qabne qabda armete isan erga biyara bab san akkana ma dukana ba mana garte waya gurtani mana gurtani bar erga biyatti ferra ufata mega oso mana wali qabde te isu shurtan jara qabe khote borsan si afe isi qofa gale garte ufata tokkon ifdur erga kali galle biyyofit akka jaran waan gaarii hunda addunyaa tana akiratti sadaqaa maal jettaniin qabri dabar qabrin tu sanduuqa bakka itti wali kuusatan waan of dura itti deemtu waan gaarii ta'e hojii hamtuus dura deemu Itoophiyaa tanaas qabeenyi kan kee gara Itoophiyaa deemuu qaba biyya arabaan ta'in qabeenya kan kee maana meeqas duuba nyaata garte hiriyyumatee taati qulfiitti kannatee mana kana meeshaa na ergeettee bilbilatti kannatee si harkaa jijjiirrattee meeqaatu gartee abaluun argitanii jechaa jira bar so Ustaz Khalid salaam alaikum Khalid Nawakayo neetworkiin isaa gurraachesseera. in gurraachesse hafuura sirraa rukutu jette ortodoksii nuyi sirraa rukutu bo Kana maaliif waatti barbaadu irratti tuma lallabuu dulloo maal jira? Ana qofaaf Loomeen warqatti ana kana dulloomuu dadhabe malee sinimmaa qorattoon qaban. dulloomu bar rifeensi xiyyaasin jira muni fixatee bar in jira bar
Koofiyaatti keenya malaaxaa mallas na seetani. Ere malaaxaa miti baay'ee gassi kaadhayyuu. Gana abboo ganaa no bakka. Abbaa ilmaan meeqaati ilmi kiyya bar sirra guddaa. Sirra guddaa dhugaa. Ara. Wallahi. Dhugaa. Addunyaan ni beektii mi gaafadha addunyaa hundaa beeka beetii nu hin beekti. Rabbi siniif haa guddisu. Maaltu jira? Muhammad assalaamu alaikum. Har'a laal dubartii sadii fi dhiira sadii jira ammoo akkasimi Khaalid takka ana lama David sadii eenyu kan bira Allah afur beetii takka urjii lama Tim sadii Aisha afur.